Rabbi fadanda jara kana hubachiisuu danda'a. Anoo sinitti mee akkuma siniin jedhe waggaa lama ganaa reefin dhaqe Dubaay. Waggaa lama kana keessatti iyyuu immoo ani Ingiliffa xiqqoo xiqqoo hin danda'a malee Arabiffan danda'u surmayyuu. Afaan kamiin amansiisee kana kanatu kana ta'e jedheetu ba'uu danda'a. Eshi maal wayya jennaan wanta soban qabne wanta galaana nas jiru sa'aatii tokko ol galaanatti bilbilee wajjin hin haasee amma sa'aatiin koo ga'utti jecha. Maala wajjin hin haasee galaana maal si gaafatan? Gaaffii nati gaafatamte maal jennaan gaaffii waa'ee uummata salaalee namatu si kennee akka namni si kennee akka namni si tokkome isa kana jettee caaltuun nageessichaadha. Mana nabuun na bira jirti yeroo. Namatu na kennee ani immoo maaloon godhe mana sana gadi baay'ennaan yoo abbaa barbaadde kennite nama kennitu yoo qabaatte daqiiti gadi baay'ati seedhe. Ani hiriyootan qaba obbolaan qaba. Ani nama otoon naqee anis akkuma nama tokkotti nama lama nama sadi maqaa dhahee ba'uu nan danda'a garuu akkas hin barbaanne malli nani qabu maali biyya sana keessa ba'uu jedhee murteesse. Dhiigalee biyya sana keessa ba'uu bichaatu na fala jedheetan biyya sana keessa ba'e irra deddeebi'ee ani galaana gaafachaa ture maal si gaafatu galaana maal la gaafatu ani dhaquufan jira sa'aatii 8 irratti waamamee sa'aatii 2 ta'e irrannaan galaanatti bilbilochaadha. Sa'aatii 2 wayii gubbaarratti galaana sa'aatiin koo ga'eera ani dhaquufani maal laa wayya jedheetan itti bilbile galaanatti. Galaanan garuu jawwee yoo sitti tole innaqiin ani sii mitiitii diina kiyyaaf iyyuu mana daa sanatti nama hin ergu. Yoo dandeesse mala maladhu yoo mala wallaalte immoo akka taatu ta'e yoo dhattee immoo nama himte namatti miti bayinaan jedhe. Ani nama himus hin qabu namni nani ebelu jedhee himus hin qabu. Sirumayyuu ba'uutu biyya kana keessa naa mala jedheetan biyya sana gadhiisee bahe. Ani makiinaan qaba kaampaaniin qaba biyya sana keessatti abuunee wajjin hin qabu. Waan haasa'amaa ture immoo kanaan dura abuuneen namni baay'een gaaffii na gaafachaa ture. Iddoo biraarraa biyya biraarraa naa bilbilanii abuuneen hiriyaa keeti. Abuuneen wanta bahe wanta siin jedhe sitti meera wanta abuuneen siin jedhe nutti miidhan. Ani abuuneen homaa natti himne. Wanti abuuneen kana kanadha jedhee natti himen jiru garuu gaaffii garaagaraan na gaafatanii gaafota na gaafatan kan ammoo akkana jedheetan deebisee naan jedhe. Akkana jettee deebiste sun noormaalidha bakka gaafa gaafatamne nuti sin deebisna jedheetuman ani irra qallal jedheen dhiise. Gaafa abbaa abuuneen hidhamu nutu makiinaa isaatiin geesse bakka CID bakka seenamuu hin qabne abdiin asirra jira wajjin hin seennee maal ta'e mucaan keenya jennee wajjin hin falmaa turre wal tafaallamaa turre bakka seenamuu hin dhaqne jechaadha. Amma namaa gala erga darbe bakka sana garuu dhaquun hin eeyyamamu turre nuti garuu dhaqneet mucaan kun maal ta'e qaama keenya inda'uum abdiin bilbila isaatiin bilbile natti fakkaate jara sanatti. Maal ta'e mucaan kun akkanatti faamiliin dhufee jirannaan galaasin nuun jedhan. Eshi jennee galle guyyaa lammataa abukaattotti bilbilee abukaattoo ani iddoo biraati abukaattoo fuudheetan abuuneedhaaf abukaattoo geessee dhaqe. Gaafan dhaqee niitiin abukaattoo seentee akkanadha jettee gaafachuu jammartu ani baheera eessa jirtu jedheen nuu bilbile abuuneen. Oo innoo baheera kottu bakka jenneen baane ijoolleen biraas nu faana jiru. Maaltu ta'e akkamsiin jedhanii maal jedhan jennaan wantumti naan jedhan hin jiru iyyuu jedhee abuuneen isa kanarratti dogongora qaba dogongora qaba. Garuu anitti meera gaahumsana iyyuu. Bilbilee fi sa'aatii dheeraa wajjin hin haasofne yoo wanta siin jedhan jiraate namni si shakkaa boru kanatu sitti dhufa maaliif ijoolleedhaaf yaada kana ifan gootuun jedhaniin. Jennaan anoo nama na gaafateef ifan godhaaf rakkoo hin qabu. Nama na gaafate kamiyyuu nan deebisaaf rakkoo hin qabu. Achumaan gungummiin ka'e. Gungummiin hin ka'e tokko lamaan dhufee sadi afuriin dhufee gaafa kanaa asteerii fi isaan kun dabalaman namni biraas dabalame ani an nagarramee na dhiisuu dideeyaa jirana waanumti sinnaa baruu qabdani. Anoo ji'a tokko tureetan qidaamee galeetan ji'a tokkottan deebi'ee ganaa ji'a tokko boodan deebi'ee dhufe gara Dubaayitti. Jarri kun amma ji'a tokkoo muluu na barbaadaa turammoo anannaan galle ammayyuu gaafa nani dhufe jawween dhufeera jedhanii bilbilanii jara sanatti himan. Anisuma kanatu naaf hin galle naaf iyyuu amma gaaffii kanatti ta'e. Waanuma kamiifuu inni darbeera. Waan namni dhabne irraa garuu warri haftan immoo of eeggadhaa. Warri biyya sanatti haftan of eeggadhaa. Of eeggannoo godhadhaa. Wanta gootan wanta qabdanis bakka bu'aas kennadhaa. Maalis godhadhaa. Maaliifi ani kana isiniin jechuu barbaadu hojiin keenya hojii wal fakkaatu hojjechaa turre hundi keenya iyyuu. Waa'ee viidiyoo warra salaalee nama keessa beekuuf lolli taphaadha bishee garba. Ani waa'ee siyaasaa minaamni viidiyoo salaaleen hojjedhe miti. Kunoo amma Itoophiyaan jiran Itoophiyaatti waa'ee viidiyoo salaalee maa hojjette jedhanii dhufanii maaf nan gaafatin.
Maaliif asitti inni kunoo mootummaan barbaachisoodha. Viidiyoo sana keessattis immoo kan hojjenne ani gaafa sana in yaadatta yoo taate gammeen jirtaati. Ani guyyaa sana gaafa du'a salaalee sana makiinaa bitadheen dhufe. Reefan makiinaa bitadhee maqaa kiyyatti zoorfadhee makiinuma kooyyuu reefan oofaa dhufe jechaadha. Makiinaa koo oofaa dhufeen karaarra dhaabbachaa jiru. Eenyufan bilbilee abuuneefan bilbilee eessa jirtan jedhaniin iddoo akkanaan jira naan jedha achumaan hin dhaqee maaliif dhaabattu rees innaan nutooti tisheertii hojjechiifanne bee akkana akkanannaan anaafis na hojjedhaa bakka wajjiniin hojjennadhee ittiin dabarree viidiyoo sana hojjenne jechaadha. Akkamitti viidiyoon sun ji'a 5 ji'a 6 booda gadi ba'ee too waa'een viidiyoo gaaffii ta'eera. Waanuma kamiifuu inni darbeera. Abbaan fedhe isaa himu abbaan fedhe isaa dhiisu ani kaleessa tokko jedheen jammaree har'a garuu zeeroo irraa ka'ee boruyyuu nama guddaan taa biyya biraas deemuun nan danda'a iddoo barbaade nama waan ani nama ofii kiyyaa otoo hin taane nama namaa karaa baneetu akkaataa hojiin itti hojjetamu karaa namaa banudha waan ta'eef waan natti dhaga'amu hin jiru garuu warri haftanis of eeggadhaa. Akkuma keenya akka hin taane qabeenya keessan dhabdanii tatarafii kaatanii akkuma akka keenya hin taane hundi keessanii of eeggadhaa warri haftan keessattuu hiriyoonni koo warri haftan adaraa keessa isiniin jechuun barbaada galatooma. Isa kanarratti jawwee atillee baay'ee wajjin haasofne guyyaa gaafa sanaatti baay'ee tuttuqxee itta. Sa'aatii tokko ol baay'ee na wajjin haasofte guyyaa gaafa sanaa. Ani deddeebi'ee kanan siin jedhu ani gaafadheetan waanan dubbadhe sanaan qabeenya kiyya dhiiseen bahee aabuu gaafadhu aabuun jedheetu bahee aabuun waan kennee bahee waan jedhe waan qabuuf aabuu gaafadhu goddanyaa keetii. Amma kamiyyuu yoo ta'u miidhamuu kee hin barbaadu anallee naa dhoksu ani gaafadheerraan dhabee. Ati gaafadhu siifaa kennu yaada jiru waan jiru sitti himu jeeta yeroo baay'ee sitti deddeebise. Ati immoo isa dhiifteetu anaan na gaafannaan ani wanti gochuu dandeessu yoo jiraate bayi biyya sana keessaa yoo carraa argatte. Kanan siin jedhisuma kanan carraa yoo argatte biyya sana keessaa otoo hin hidhamne bayi qabeenya kee akka sirreeffadhu siin jedhaati illee erga as geessee naa bilbiltee isa kanayyuu sirraa dhagee jechuudha akka tas keessa galteeyyuu. Innaa kanaaf hundumaafiyyuu inni ture hundisaa akka kana yaa Oromoo daba biraan qabnu of harkaayyuu. Kuni hinaaffaa lafee namaa cabsu jechuudha. Tokko nyaatee tokko nyaatu dhuguma rabbiiti nutumti jechuudha. Ijoolleen keenyi hojjechuuf biyyaa bahanii sababa maaliitti jawwisaanis ijoollee meeqaaf karaa banee haala jireenyaa haala hojii biyyarra sassaabee fidaa jira miti. Walii shashaffanuu dhiisaa dhugaaf jiraadha du'a. Osoo dhugaa dubbattu taate biyyittiin keenya dachee Oromiyaa fi Itoophiyaa jedhamtu sun bilisa baate ture. Tokko dhugaa nam tokko ukkaamsaa sobaan immoo awwaaliina dhugaa jiru dubbadha. Masiin dubbattu abdiinis hin dubbata. Asteer faammoo Asteeriif Galaanan jechaadha wabii dabalate. Namoota baay'eedha namoota 14 ta'uu waan akkasiiti kan dubbatame. Namoota kana immoo sin bilbila isaaniirra yoo hin qabne ichitiidhumaan waan akkanaa jira adaraa kee of eeggadhu waan akkanaati jedhaati. Adaraa keessan akkuma itti himtan jechuu barbaade tanan asuma. Lamman isa kana ati na gaafattee namoota argee fi namoota irraa beeku ati na gaafattee gaafa akkas akkasii naan jettee na bilbilaan sitti hime waan jiru. Hamma kanarraa immoo namoota biraan waan argeen qabu isaan kanarraa. Amma gaaffii isaan nu gaafatanii isa wabii gaafatan illee nan gaafanne. Amma wanti wabiitti dhiyaatee fi asitti gaafa deebinee walitti odeessinu kan isaan naa dhiyeessan kan isaa dhiyeessan kan biraadha. Kanaaf immoo isa kanaan namman dhageetti akkuma sitti hime akkuma gammeetti hime. Kanarraan kan hafe yaada dhokata tokko illee hin qabu. Gammeetti simeera gammeen hin beeka. Atis immoo sitti hime amma itti fayyadamte qabda. Gammeenis amma itti fayyadame qaba. Wanti nuti wal fayyanu yoo jiraate hir'ina walii teenyee caba walii eeguu osoo hin taane waan wal fayyanu wal fayyannee deemnaadha. Anis ergan isaan ta'e tokko galee miti abbuumti galuu qaba yoo bahee dhiifama sin gaafachuu qaba wayi abbuunis akkuma siniin. Masii qoymeetillee amma simmeetaawwi ta'uu miti jedhi. Amma dubbii simmeetaawwiin ta'inaati jawwi.